Ashama akkam nagaha jirtu kuni Yursitech podcast dha. Har'a waa'ee barnootlee teknoolojii adda addaa kan Yursitech Academy dhaan kennamu keessattuu mootiyyuu afaan Oromootiin gosa barnoota teknoolojii gosa 11 ol qabanneetiin afaan Oromootiin kan dhufaa jiru Yursitech Academy. So barnootleen kunniin teknoolojii kan akkamitti adda filachuu dandeenya? Barnootlee teknoolojii keessa jiran kana maal irratti hundaa'ee maal barachuu qabnaa fi akkasuma mootiyyuu waa'ee barnootlee kanaa irraa namni waan kana barateetiin eessa gahuu danda'a? Maal jedhamee yaamamuu danda'a? Dalagaa hojii mootiyyuu eessarraa argatuu danda'a kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Bontu Saleh partnera Yursitech kan waliin dhiyeessinu Bontu itti fufuu dandeessa. Yeah, so torbee darbee waan baay'ee kaasne turre kaayyoo platformiin kun itti hundaa'e manni barumsaa kun almost mana barumsaati. Kaayyoo inni itti hundaa'e akkamitti hundaa'uu danda'ee fi amma platformii keessa mootu baay'ee ibsinee turre. So itti aansuudhaan ammootu gaaffileen amma kaasnu kun karaa social media adda addaatii fi telegram chaanaalii keenya irratti namoonni baay'een kan gaafataa ture. So kanaafuu namoota saniifis kana booda dhufuufis gaaffilee isaaniidha. Bakka takkatti walitti qabnee deebisuuf jecha kaayyoon ni kanaadha. Exactly. So saniin kan fanga dhumatti kan waliin turtan ta'an jechuudha. Akkasuma mootiyyuu chaanaalii keessan kana subscribe nu gochuudhaan viidiyoolee uf dura hojjennuuf akka isin biraan ga'u keessattuu viidiyoolee kaka'umsaa, viidiyoolee teknoolojii, viidiyoolee barnoota garaagaraa kan irratti argattan ta'a. Ammuma subscribe gochuudhaan nullee nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. So gaaffileen ka'an keessaa akkuma ati kaasuuf yaalte barumsa yeroo darbee waa'ee maal jedhee ture yoo kan yaadattu tahe namni tokko barumsa kana kudhan akka nu baratuu ni danda'a. Gaaffilee joos ni jira gaaffilee kanneen keessa. So kabira ammootu nama kamtu kan baratuu qaba akkamiin baratuu qaba kan jiru irratti jecha. So namni hundinuu wanni mataa ofii qaba intarastii mataa ofii qaba. Yoo kan yaadattu jiraate ammaanii gaafa ani wanni filadhu sanii jalqaba yeroo waa'ee koodii fi waa'ee wanni kana yeroo laalu ni yaadatta sitti himee ture yooni filmii irratti faa gizee laaluu gizee haak godhan gizee kana kood godhan faa maal yeroo wal keessa lakkoofsuu fi wal keessa deemu kana yeroo duraanumayyuu waan san filmii irratti yeroo laalu baay'ee bakka na fudhata. Dhiiroo wanni kun waan danda'amu waan ilmi namaa gochuu danda'u ni jira miti namni akka kiyyaa kun gochuu ni danda'a. Yaada waan akkasii san intarastii baay'ee na keessatti uumuu ture. San dura ammootu wanti affiliyeetii yaalee ture digital marketingii yaalee ture akkuma yaadattu. So namoonni gariin maali ani wanni amma ani kana kaaseef seensii kennuu dhabuu danda'a wanti gariin. Wanti gariin ammoo keessa kan kee kanarraa waan si dhagahamutu jira yeroo agartuuyyuu waan kana osoo godhee bara osoo bakka kana namni kun akkana sirreessee akkana ta'a jettee wanta sirreessitu faatu jira. So kanaafuu namni hundinuu intarastiin isaadha akkaataan dandeettiin isaadha namni dandeettii walirra qaba. So atis akkasuma marketingii irratti fi AI irratti more interesting kan kee ka ture jecha yoo kan yaadattu ta'e. So kanaafuu namni hundinuu ani web developer ta'eefatti web developer hin taane amma fakkeenyaaf jecha. So kanaafuu namni waan isa interest isa godhu yeroo arge waan isa kakaasu wanta san namni sun yoo ka baratu ta'e waan san osoo namni isa qaxaru dhabamee yoo jecha ofii isaati waan irratti hojjetee itti fooyyeessee namni barumsa kana baay'isanii namni waan takka hubatu qabnu jechaas biratti waan kana barannee dirqama deemnee kaampaanii wayiitiif dalaguu qofaa miti. Teknoolojii jechuun barattee deebitee ammootu interprenera ta'uu dandeessa. Deebitee rakkina jiru wayii ilaaltee rakkina san furtee yoo ati suuqii ka qabdu ta'e fakkeenyaaf abbichi baratu sun bar yoo reestooraantii nama qabu ta'e reestooraantii ofiitiifuu waan baay'ee hojjechuu danda'a. Guddisuu danda'a. Addunyaa irratti babal'isuu danda'a. So kana gizee jennu waa'ee teknoolojii yeroo kaasnu yeroo haasofnu namni tokko baratee deemee kaampaanii wayiitti qaxaramee umrii isaa guutuu dalagaa miti. Namni xiqqooma sammuu isaadhaa irratti dabaluudhaan yoo rakkinni akkanaa ta'u rakkinni adda addaa kan isa qunnamu ta'e teknooloojiidhaan rakkinni hin furamne jiru yeroo ammaa kana keessatti jecha. So kanaafuu waa kolfaa wayii sitti hima bakka kanatti. ChatGPT gaafa jalqaba dalagan jaan namoonni baay'een akkamitti boombiin akkamitti dalagama fa'aa jaanii hunda namoota charchi godhaa turantu ture jaan. So wanni hin danda'amne jiru jechuu barbaadeeti. Deemanii
asiida adda addaa walitti godhanii warra dhoosaa turetu jira jaan dafanii waan sana achirraa ChatGPT buusanii waan sana akka ishiin gaafii akkasiisan hin deebisne godhanii sirreessan malee jecha. So kanaafuu teknooloojii keessatti yeroo wanni jennu barumsa kana yeroo kaasnu nuti bakka biraarraallee dhageessanii ta'uu dandeessan garuu namni teknooloojii keessa seenee caluma jee bakka takka qaxaramee dalagaa miti. So of guddisuu danda'a, of bal'isuu danda'a, naannoo isaa guddisuu danda'a, waan haaraa uumuu danda'a, waan haaraa hin jirre sammuu isaa keessa yaada isa dhufu san barate gadi buusteetuma addunyaarra gadi buustasi waan baay'ee namatti tolurraa jecha. So kanaafuu akkasitti namni tokko akka filatuu qabu. Actually kaasteet jirta wantoota hedduu kaastee jirta keessattuu waa'ee teknooloojiitiin wal qabatee namni hamburdeemee maal ittiin hojjedha qofaa miti jechuun dhugaadha. Wantummaan baratuuf iyyuu waa ittiin hojjechuuf garuu ittiin hojjetu san keessa even gaafa teknooloojii bartu maaltu jira si fakkaate teknooloojii gaafa bartu addunyaa wantiitii miti jechuudha konserniin kee guddaan addunyaa nama jala deemtee qacaramtuu miti gaafa teknooloojii hojjetu karaa sadiin akkuma ta'etti kana wanta fakkeenyaaf hojii keetirratti si gargaaruu danda'a teknooloojiin si galee waa'ee artificial intelligence beekuun hojii keetirratti si gargaara waan hojjettu sana percentaa 80 artificial intelligence gargaarsifachuu dandeetta jechuudha which means waan sa'a 8 fudhatu daqiiqaa 8 keessatti xumuruu dandeetta jechuudha so kana mootii yoo teknooloojii biratti yoo itti fayyadama isaatu beekte si gargaara jechuudha fakkeenyaaf suuraalee garagaraa kaampaanii keetiif yookiin immoo biizinesi keetii qooyitiif suuraalee adda addaa poost gochuudhaaf waan hin bareenye poost gochuudha wanta silaa ija namaa harkisan wanta qalbii namaa harkisan akka dhaabbateetiin namni wanta keessan si dubbisuuf waan diizaayin gootee suuraan ati poost gochuun giraafik diizaayinii barattee giraafik diizaayiniidhaan biizinasa kee xiqqishuu sana akka namni dhaabbatee si ilaalu akka namni attenshiniitti kennu goosifatuu dandeessa kana jechuun ati giraafik diizaayin barattee jechuun dirqama giraafik diizaayiniidhaan deemtee hojii barbaadu qofaa miti no dhaabbattee wanta keessan irratti akka si gargaaru gochuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf teknooloojii gaafa barannu wanta kanniin konsider godhuun baay'ee bareeda jechuudha. So amma gara wanti kennaatti haa deebinu. Gara teknooloojii kennaatti jechuudha. Gara wanti kenna maali namoonni akkamitti akka fedhii fi yookiin mootiyyuu fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan akkamitti akka teknooloojii kana filachuu danda'an barnootileen gosa 11 jiru mee barnootilee gosa 11 kana keessaa hamma tokko haa kaasu fakkeenyaaf full stack web development waan jedhamu jira full stack web development marratti xiyyeeffata jedhu boodarra kanatti deebinu ta'a liistii haa beekaniif jechuudha lammaffaa inni biraa wanti app development jira akkamitti application develop gochuu danda'an artificial intelligence jira fundamentally isa jechuudha artificial intelligence fi machine learning maal akka ta'e baraniitiin wanta jechuu danda'a inni sadaffaan python programming jira python programming akkamitti data akkamitti ittiin handle godhanii fi akkamitti afaan code godhaniitiin data kana AI dhaaf qopheessuu danda'an wantoota biraa finance keessa godhuu danda'a akkasuma Kamera digital marketing jira. So akkasuma jedhaa itti fufa jechuudha. Graphic design jira. Afaan Ingiliffaa jira. Basic namni ani computer yoo tuqeen beeku akkamitti baradha joofillee. Yes. Basic computer akkamitti computer banta akkamitti tuquu dandeessu ni jira. Ni jira. Barnootilee nuti afaan Oromootiin kenninu jechuudha. So kan biraa immoo video editing innis jira. Video editing yeroo ammaa kanatti inti deebina wanti isaa demand isaa jechuudha. So kan biraa mootu website maan kunu full website development front end ka jedhamu jira back end ka jedhamu jira isa kanallee akkamitti kan wanti jedhu kan ilaallu tahaa jechuudha. So hopefully kan tooti jiru state godhee jira yoo wanta keessa hambisee yookiin immoo wanti irraa fudhee jira itti fufuu dandeessa. So akkamitti wanti jechuu danda'ama kan jedhu taariif. Jechuun akkamitti filachuun danda'ama. Namni tokko gawaan tokko tuqxee turte viidiyoo darbe keessatti namni tokko namni fakkeenyaaf 11 fudhachuu barbaada akkam godhaa jedha. Like namoota fedhii barnoota olaanaa qabaachuudha kuni tokko irratti wanta baay'ee gaariidha. Garuu ammoo iyyuu barnoonni 11 fakkeenyaaf kan biratti kennamu kuni like as biratti like fiildii 11 namni tokko
bakka 11tti uf mummuruu jechuudha. Yookiin bakka 11 adda uf babaasee waan 11 fiildii 11 keessa seenuu jechuudha. Keessa seenuu irra mootiyyuu wantummaa poodkaastii kana ammallee hojjetaa jiru waan 11 keessa seenuu irra wanta karaa kee ta'e wahii wanta kennamu kee uumaa waliin deemu wahii yookiin wanta jaalatu wahii waan entertainsi godhu wahii isa kana irratti hundooytee keessaa akka filachuun si barbaachisutti filannoodhaaf waan kana haasa'aa jirra jechuudha. Kanaaf keessaa filachuun dirqama. Fakkeenyaaf digital marketing keessatti maasters course guutuu digital marketing baradhee jira. Irratti illee hojjechaa ture. Achi booda shift godhee gara artificial intelligence itti deemee hanga artificial intelligence yookiin injiineraatti deemee jechuudha yookiin immoo AI injiineriidha jechuudha nama san maaliif itti fufuu dhabe hamma tokko waan jalqaba sababa ittiin baradhee qaba ni beekta digital marketing jechuudha achas deebiillee AI illee maaliif akka keessa seenillee ni beekta. So asumaaniyyuu mootiyyuu Oromoo AI kan jedhamullee hojjennee barnoota irratti kan waan adda addaa nama gargaaruu fi waa'ee Oromoolee kan seenaa Oromoo AI ni dhufee jira asumaanuu jechuudha. So yoo gara konseptii kiyyaatti deebi'u maali? Like gaafa barattu sana parpazii waliin barachuu danda'u qabda. Anama digital marketingii guutuu isaa barachuun عالم ديجيتال ماركتينج كان يسوي توبنو قدّا أركضي وهم باقي نفيده يوسي كان نفيده الديميتين كأجرا مفهمتي كان نفيده وانتي وان هو جت نوسان الرد فكين يف كامباني كان نوسان الرد وصونا إبراهيم بربادين جلك أم مرة بيزيرة بكسلا أم مرة تنامون قرين نقرقارا جران سنة وفي كيا بكسانة تشوفيه جد يجورا يوسي أنا ما كان واعي كيا راسه في لازمه فكين ياتو كان واعي سنة تشوفيه هجدة مرة تيفني كرا كامباني كينيا والقد صورة تيفني يجور which means جلك أمما purpose دان برد يجور إرجع برد دمو artificial intelligence كسله purpose متا كيا كفتن ديكا وان كيس زيني في اللي كبا يجور so أكسي تحال سني يو كان في لنوتات نيميل كوينا كراف ميما website development تعرف نوتي جواب سودا في شورا web development تجاف رفنو website development وان درا كنا أركان كفامتي يوم نساهم باقي قدّا system نسا باقي قدّا كراف مي system كنا را يمكن موتي واي website development را فكين يبنمني website development فلتشو أبوتوكو حاله كمين فلتا مالي فول personally ليوان كنارتي full stack web developer ليوان تاتي في شورا مي كنارتي إبسا نوكنيتي توكو توكون مكا كاسني حما سيرون كن نهاية متي توكو توكون قوتو إسا نما كم توان كان فيلتا نمني وان كان فيلتا مو أكم تها هجيلي إسا أرجع شورن تها كنجر وان تو تكنارتي ناتي فلوتي يا أشرها هيقلو فول ستاك وان باي كاسني جرا almost وان باي كاسني جرا سنين هوندا كيسا وني قدام فديدا namni tokko yoo fedhiidhaan hojja baratu eegale beektaa akka bakkaan gahuu danda'u waan san. So fedhii kan kee yaadde ani yoo waan kana baradhee isa gahuu danda'a. Ultimate goalii isaa beekuu qabda waan itti deemtu tokko. Yoo seentee biyya keessa baddu keessatti yoo ka seentee waan kaayyoon isaa maali eessa gahuu danda'a waan kanaan bakka inni gahu eessa ka jedhu yoo kam hin beekne teessitti hafu itti hafuu wayya ka dhugaasa. Maaliifuu wanti ati baratee ultimate goal isaa beektee dhumti isaa eessa wanni kun kajoo beektee gaafa itti seentu interest gaa baratta moora mootu adada barataa deemtuun ani wanti ani hubadhe maali beekta amma gaafa jalqaba baradhu san natti ulfaataa ture which means wanti nuti akka duraan akka maajikitti yaadaa ture Facebook dalagu YouTube dalagu TikTok dalagu nuti amma TikTok dalagu Facebook dalagu irraa haasaa jira nuti as keenya dhaloonni irraa jecha sigalee dhaloonni biroo mootu maalirraa akka isaan haasa'uu danda'an Allahu aalam garuu jecha akka maajikiitti ilaalaa turre waan san duraan akkuma reefu siinjoof kaasan irratti filmii irratti namni specific ta'e warri IQ'n isaanii high ta'e qofti waan kana baratuu danda'an kajoo duraan psychology akkasuma jira psychology nurratti nyaata namoota lama sadii wayii jechuun maybe at some point namoonni namatti qobahaa jiran jiru taamalee ammallee sanuma dhiifama garuu wanni kun ani ka hubadhe akkuma tiyyuu beektu gaafa akka waan portfoliyootti YouTube fakkeessee dalaguu danda'u bakka achi biratti ani sammuun kiyya almost shift katee jecha hatta yaanni kiyya hundi karoorri kiyya hundi san booda fedhiin kiyyallee moor ka dabale san booda
Maaliif ani yoo as taa'ee ani yuutuubii dalaguu danda'e lakka ani akka Microsoft ta'uu ni danda'a akka Amazon ta'uu ni danda'a akka jedhu amantaan keessa parsantii dhibba guuti. Exactly. Already jalqabdeerta waan sanbar jaruu gara guddisaa dhufanii bara. Taataa dhuftaa ani ba'amma waa'ee soofteeraa irraa gisee haasa'u. Waan ati hojjettu fakkeenyaaf yeroo frontiin barattu adada ati barataa deemtuun adada ati keessa deemaa deemtuun barumsi kun maal si godha beektaa intarastii si keessatti kana booda hoo maaltu jira kana caala hoo maal gochuu danda'anii jira mitiire. Baay'ee intarastii si keessatti akka moora aqoonni taata jecha. So gaafa frontiin kana fixxee frontiin jechuun akkuma reefu ati ibsuuf yaadatti Facebook namni seenu fi YouTube namni seenu fuula duratti waan nuti arginu kun frontiin jedhama diizaayinii. Dura kan akkamii hojjetamuu danda'a koodiidhaan. Akkamitti koodiidhaan dalagamuu danda'a akka jiru tokkoon isaadhaan namoonni waan kana dalagan frontiin developer jedhama. So at the same thing namoota booda irratti namoota fuula dura behind the scene waan kuni caaluma jee frontiin yoo dalagame batanii natti irratti gadi tuutuun hin deemtu. Maaltu akka ishiin deemtu ka godhamootu loojikii baakindii irra jiru sana jecha. So baakindii itti daleeda. Baakindii jechuun kun afaan Oromootiin akka duuba jecha. Kichinii jeenatti kushiinatti qabadha. Fuula duuba. Amma fakkeenyaaf riistooraantiidha yoo fakkeenya kasii kaasu ta'e fakkeenya riistooraantii tokko yeroo ol seentu which means frontiin diinsadha riistooraantii sun wambariin wayitariidhaan achi jiru sun kuniin frontiin diidha. Garuu nyaanni achitti hin dalagamu. Nyaanni ka dalagamu baakindii irraa yookaan immoo kushiinaa kichinii keessaa jecha. So baakindii irratti ammoo warroota san dalagantu jira. Namni gariin addatti baakindii warra filatutu jira. Frontiin qofa namni viijuwaalii kana waan dalagu kan arguu jaallatutu jira. Waan arguu jaallatu kana qofa warri focus godhanii frontiin developer warri ta'anii jira jecha. So as the same thing ammoo loojikii namni sammuun isaadhaa seeraan akka walitti daleessisuu barbaadu. Yoo API'n kun yoo asii kee as deeme wayitariin kun asii kee yoo kaas deeme achi as deebi'ee namni biraa achi ajajatu ta'e akkam godha akkamitti haandil godha. Fakkeenyaaf yeroo garii pilaatfoormii garii irratti maal ta'a beektaa namni kumni takka fa'aa bakka takka yoo riikweestii ergee sistemni dhaabatuu danda'a jecha. So namoota kuma takkaasan bakka takkatti akkamitti sistemni kun haandil gochuu danda'a. At the same time bakka takkatti yoo namni biyya irraa yoo request ka ergu ta'e kana hunda loojikii kana dursee yaada jechaa namni baakendii dalagu sun. Akkamitti kun bataniin asii tuqamu kun kabiraadha yoo bakka at the same time yoo katu amma fakkeenya wayii isaa waan sana gaafa amma wanti barataa ture san fakkeenya instructor kaasaa ture baay'ee waan wanni na jeefsii kaasaa amma fakkeenyaaf namni baakendii developerii ta'u tokko loojikii yeroo baay'ee hojjetu sammuu kan kee hagam takka daleessifachuu dandeessa ka jiru hagam takka daleessifatuu qabda ka jiru yeroo kaasu maal kaase beektaa. Waa'ee ATM agarte maashina birrii baasu kan amma fakkeenyaaf namni tokko kaardii itti galchee kaardii san erga galchee booda koodii ofii galchaa miti birrii baasuuf jecha birrii baasuuf koodii san gizee galchee booda akkuma maashinni birrii san baasuudhaaf riisiitii irratti muratee jira. Garuu birrii qoxxoraa jiraa jennu birrii lakkaa'aa jiraa jennu yoo osoo birrii lakkaa'aa jiru mabraatiin badde akkam ta'a? Ifaan jechuudha. Ifaan bade. Yoo ifaan badee maashinni suni dhaabbata ati garuu beekee akkaawuntii keetirraa maayinasi godhamee jira birriin sun. So loojikii akkanaa kana fa'aa akkamitti haandil gochuu qabda. Dursaniitti yaadanii yoo ifaan badee akkam ta'a. If isteetmentii kan ifaa jira jechuudha loojikii garaagaraa. Yoo if akkana ta'e loojikii bal'aa baakindii irratti wanti hojjetamu walumaa galatti waan akkanaa jechuudha. Wantoota akkanaa kana hojjetaa frontii. Maaliif wanti jennaa akka wanti taasoo naafati amma akka developeraa tokkotti wal hubachuu dandeenya. Garuu audiensii keenya waan kanaa sirriitti wanti hin jennerra waan haarateerra dhugaadha akkasitti deeply osoo deemuu baanneetum overview isaa taate. No ibsuu barbaadeetti beektaa baakendii developerii maal ta'a frontiin developerii maal ta'a full stack ammoo itti dhufaa jirra waan ta'eef waa'ee full stack yaasaa irraas biratti. So kanaafuu namni san loojikii san haandil godhaa erga loojikii san haandil gootee daataan yuuzarii irraa dhufsuun fakkeenyaaf iimeeyil paaswoordii ta'uu danda'a imeejii adda addaa uploadii adda addaa ta'uu danda'a. Sun ammootu eessa ta'a akka jiru ammootu ammallee itti yaadda jecha akka developera tokkotti which means baakendiitu jira. Mee amma namni tokko akkamitti hojii ta'a? Namni tokko akkamitti filachuu danda'a? Namoota akkamitti waan kana filachuu danda'an kan jedhu karaa siin haa deemnu.
audience kenellee wanti jidduu galchuudhaan. So namoonni waan kana filatuu danda'an akkuma jalqabatti illee kaasnee turre ammallee haasaa jirra. Namoonni waan kana filatuu danda'an fedhii ofiidha. Ani yoo waan kana irra gadi taa'e koodii kana laallee sodaatuun qabnu waayizee wanti akka laalamu kanaaf miti. Ilma namatu uume sigalee ilma namatu barate ilma namatu hojjete nutis ilma namaati. Ciftii shaddaa fi maddaa qaba fakkaataa waan akkana faca namooti nama iddoo waliin dhiyaatu fi waa'ee jaalallu tokko maal naan jedhe waan amma akkana facaasan san naan jedhe amma waan facaasan san koodiingiidhaa beeki dhugumaa bara waan facaasanillee san sodaatuun qabnu dirqama gubbaarraa tartiibaan aabaa caadaa akka jedhanii barsiisanitti awwalarraa jalqabarraa kan barsiisu taatee barsiisuun teessan full stack website development actually boontuutti si barsiisaa jechuudha. Tokkoon kana keessatti jecha fedhii osoo irra ilaalanii waan kana koodii sodaatu hin qabani tokkoffaa irratti fedhii isaanii ammootu wanti ani barkareeffuun tana ultimate goolii beekuu qabna waan isin jeef namni developmentii keessa jiru namni software keessa jiru rakkina baay'ee furuu danda'a. Exactly. Rakkinoota baay'ee furuu danda'a. Ima jiraniishu. Software hawwani furamu. Baay'eetu jira. Maaliif ganaa malee achi deemaa jira. Ani maal hojii akkamitti dalaguu danda'a akkamitti qabaachuu danda'a osoo hin taane. Sammuu qofa daleessifatu. Atumti developer ta'e malee there is huge amount of opportunity. Gizee karaa deemtuu iyyuu maal jechaa ani amma even maal yaadamee gizee garee haan kolfiin garuu. Software wayii dalagee ijoolleen gisee karaarra deemtee deebitu fa'aa dhaggeeffatuuf ni jira miiree waan karaarra isaan qunnamuu fa'aa dhaggeeffatuu danda'a. Bakka waan yaaddu hunda irratti akkamitti waan kana furuu danda'a akka jiru jecha sammuuma qofa barbaachisa. So kanaafuu software full stack web developeriin ka focus irra godhu front end back endidha akkasumas database irratti waan baay'ee bal'aa ta'ee fi diippilii tokkoon namni takka koompitara argee hin beekne namni koodii maal akka ta'e argee hin beekne waan kana yoo fudhatee 100% dhibba irratti jecha waan kana baratee bakka san gahuu ni danda'a. So kan filatuu qabus akkasitti ilaalee riisarchii godhee ofii waliin illee irratti yaade waan kana yoo baradheessa gaha maal baradha ka joomotu jalqaba namu riisarchii godhee fedhii ofiidha akkuma reefu kaasuuf yaaddetti namni footooshooppii jaallatu fi namni asii viidiyoo editingii jaallatu viidiyoo editingii filata garuu ka intarastiin isaadhaa problem solve gochuu rakkinoota furuu irratti namni fedhii qabamotu software development yookaan ammoo application development ta'uu danda'a akkasumas full stack development filachuu danda'a jecha. Baay'ee gaariidha haala baay'ee bareedaan ibsite ati maa osoo irraasi deebisuu waadhee fiillii keellee waan ta'eef siyaasillee buluu dandeenya kanaaf maaliin irraasi deebisee hanga tokko akkuma jenne ilaalchi keessa kan galchuu qabnu anaafatti ammoo osoo teennee galgalaas haasoyne kama itti fufnu ta'a jechuudha maaliifuu wal hubanna waan ta'eef jechuudha. So overview isaati kan ilaalaa jirru hedduu galatoomii haala gaariidhaan ibsite hidheetii yaada mee fakkeenyaaf as yoo deebisne haala kamiin namni waa dalagu actually like solving a problem yookiin immoo tiyyuu rakkinoota furuu gaafa jennu waan biraatiin akkuma ati dursa kaasisana gaafa full stack web development barate system wayii hojjedhee waa karaa softwareaatiin waan kan akkamitti furuu danda'a kan jedhu yaadde jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu fakkeenya salphaa anamma yeroo baay'ee dura hin beeka gaafa biyya jiru kan inni yaadadu yeroo baay'ee wanti keessa dhaabbatta. Wanti dheeraa kan eegda. You see like konkolaataa biyya tokkorraa biyya biraa deemuuf dhaabbattee salphii irratti eegda jechuudha. Fakkeenyaaf rakkina kan amma sadarkaa kanatti ta'ee biyya jiraadhe fakkeenyaaf akka namni salphii kana hin eegne mana teettee onlaayinaa soofteera onlaayinaan dalaydee uummata sanii dhiyeessuu eejensii waan kana hojjetuuf dhiyeessuu which means even osoo waan gara biizinasa kan jirtu yoo ta'e it's gonna be like a lot of money. So kanaaf karaa salphaadhaan jechuu barbaadeet fakkeenyaaf rakkina kana hambisee namni taayimii isaa specific ta'e irratti
taayimii isaa sanarratti kachedee bakka sanitti argama laal. Maaliif already mobile muratee jira. Fakkeenyota akka system bankingii garagaraa fudhachuun danda'an harka isaanii jiru. Teeleebirrii maal ka jedhan kun harka isaanii jira mobile keessa jechuudha. Wanta akkanaa kana hojjechuu dandeessan. Walumaa galatti wanta akkanaa kana hojjechuu dandeessan. Soofteera saniin appilikeeshinii teeleebirrii, appilikeeshinii weebsaayitii maal kanneen hojjechuu dandeessanii haala saniin akka timutuun barbaade. So mee kanatti aansee mootuun mee fakkeenyaaf specifically wanti kaastee jira. Suninis applicationinaan adda addaa kan akka YouTube kan akka Facebook iyyuu hojjechuu dandeessanidha. Dhugaadha. Namni full stack web development barate applicationidhaan kana kan uumuu dandeenya. Wanti guddaan reefuu kaastee sin jedhee maali? Psychologically wanta hin dandeemnu yookiin immoo namni specific ta'e namni sammuun isaa baay'ee IQ'n guddaa ta'e qofti akka waan sana gochuu danda'utti sammuu keenya keessa waan bocamee jiruuf nuni nurraa cufamee jira jechuudha. So wantootuma akkanaa kanayyuu fakkeenyaaf waggaa 20 keessatti deemeetiin as ga'e malee wanti itti miti jalqaba gaafa ijaaramu namoota software developer umatu maal godha? Developer umatu waan kana hundeessee Mark Zuckerberg fa'aa namoonni biroos dabalamanii ruumii matakka keessa ta'aniitumaan software gabaabduu rakkina furan rakkina maaliif furan? Akkamitti waliin haasofna dandeenya rakkina ijoorraa kan akkamitti namoota jiran kanniin wanti gochuu dandeenya akkamitti namoota gargar jiru kanatti koomneetii waliin haasofsiisuu dandeenya kan jedhu kana sammuu keessa jalqaba diizaayin ta'e yuusi maaliif developeraan ta'aniif waan san yaadan achi booda waan san ogummaa qaban sana lafarra gabbuusan wanta Facebook jedhamu kana fa'aa jalqaban jechuudha. WhatsAppis ta'e wantoonni garagaraa manuma keessatti jalqaba. Kanaaf wantoota gurguddaa kana yeroo yerootti immoo yaadonni waan dabalamaa generation olii waan dabalamaa deemaniif yaadota kanarratti update godhaa dhufanii akkasii bal'isan malee jalqaba sana namni full stack web development kana barate godhuu danda'a shakkiin takkan jiru waan yaadi sana bakka gahuu danda'a. So mee karaa taayimii keenyaan fillee wanti hin jennu gara app development taachenu. App development illee think qaama waan kanaati. Application wanti website ma ijaarame kana gara appitti jijjiirudha yookiin immoo karaa biraatiin directly appii hojjetudha jechuudha. Asirratti immoo app development wanni jechuuf immoo wanti guddaan maali? App development dalaguudhaa fi garuu waan tokko barbaachisa. Asumaallee waan isin himuu barbaadnu app development barachuudhaaf beezikii waa'ee language wahii beekuu qabdan. Language programming language keessattuu kan JavaScript fa'aa kana beekuu danda'uu qabdanii nama kana beeketu asirratti malee JavaScript guutuutti beekuu osoo hin ta'in akkamsi fakkaate namni takkaa kompiitara argee hin beeknee fi namni xiqqoo Excel fi Word beeku akkamiin amma garaagarummaan isaadha. Xiqqoo barkuun irra wayyaadha. So xiqqoo yoo waa'ee design story and development maaliif amma app developmentiin wanti nuti irratti focusii goonee waan kana irratti kan hundaa'e React Native dhaani. React Native namoota cross platform dha. Cross platform gisee jennu maali? Yeroo duraan maaliin dalaganii Java fayyadamuudhaan wanti fayyadaman Android application dalagan. Akkasumas ammoo Swift fayyadamuudhaan namoota applicationii iOS dha yookaan immoo ka iPhone ka dalagan. So amma ammootu maal godhanii salphisanii fidanii React godhanii akka namni language tokkoon language Java fi Swift baratuun osoo irra hin jiraatin namni suni language tokkoon JavaScript based godhanii JavaScript irratti kan Reactitu jira. React ammoo ka web development team React sana ammoo React Native godhanii React Native karaa isaaniitiin application akkamitti namni tokko mobile application mobile ka akka WhatsApp ka akkawni kana akkamitti hojjechuu danda'a? Cross platform ka Android illee ka Apple illee garagaratti hojjetamaa jira. Walumaa galatti akka informationaatti kan tuyinee bira darbinu Appleedhaaf yookiin immoo iyyuu App Store irra kan jiru warri iPhone qabu suni addatti kophaatti Swiftidhaan dalagamaa jechuudha. Inni biraa immoo iyyuu Androididhaaf illee kophaatti dalagama. Walumaa galatti appii gaafa dalagan kophaatti dalagan so wanta kana immoo iyyuu beekuu qabnaa jechuudha. Language lama fayyadama
maa jechuudha walumaa galatti. Garuu amma kun akkasii miti gaa duraan akkas ture miti salphisaniiti fidanii cross platform ja'anii React Native fi kanneen akka Flutter faatu jira. So kanaafuu JavaScript xiqqoo namni JavaScript beeku React kana baratee application develop kan Androiditis ka iOSitis wal bira dalaguu danda'an. Yes. Ganaa deemee kanaafiyyuu wanti asirratti hundaa'ellee kan gara dhaabbata keenyaatiin hundaa'elles React Native daacha which means kophaatti baasaniitiin hojjechuu sun ta'een walitti lamaanittu ka hojjetu ka React Native dhaan hojjetuun dalagamaa jechuudha. Application development jecha inni biraa ka jiru as keessa. Kan keessa mootiyyuu namni kan dalagu app development jedhama. Tuunee bira darbuudhaaf immoo ka websaayitii full stack websaayitii ka yoon immoo full stack web developer jedhama. Yoo kan ka fuuldura qofa hojjetu nama ta'e mootiyyuu front end web developer jedhama. Kun illee back end web developer jedhama. Duubaa yaaduu barbaade maashina ta'uu barbaadelleen. Duubarraa wanni back end gochuu danda'a. Back end developer ta'uu danda'a. Walumaa galatti dimaandii waan kana tuunee bira darbu barbaadnu appii fi webii walumarratti haa qabnu. Dimaandii waan kana baay'ee haayidha. Mee gabaabsiitiniin waan biraatiillee akka darbuu dandeenyu gabaabsinii mee fakkeenyaaf eessaa argachuu danda'a namni web developmentii waan jedhee fi akka entrepreneur ta'uudhaan alatti jechuudha. Tokkoffaa entrepreneur ta'uudha rakkina jiru furuudha. Rakkina jiru san irra dhaabbattee tuma rakkina san furtee rakkina san biizinasatti jijjiirte jecha. Gaaf san ofiis fayyadee nama naannaa keetis fayyadee rakkina wayii furtee biyya santeetirraa wanta akka parsantii takka wanta akka dabaltee jirti. Yoo hin ta'in ammootu pilaatfoormiin baay'eetu jira yeroo ammaa kana. Kanneen akka Upworkiitu jira. Upworkii irratti namni tokko profaayilii ofiidha professional godhee sirreeffatee footoo ofii sirreeffatee portfolio ofii sirreeffatee portfolio jechuun portfolio yeroo jennu wanti jechuudha waan takka piroojeektiidhaan ati hagamma ani amma fakkeenyaaf namni tokko ani web developerii dajee yoo kasi bira dhufutee maal na gaafate hagammaa maal hojjettee beekta waan hagammaa hojjettee natti agarsiisi. Which means yoo sittiin agarsiisiin maal na beekta na qaxarta si galee. So kanaafuu portfolio jechuun waan akkasiiti. Wanta diizaayinii wayii ilaallee yookaan maaliif appilii fakkeessinee dalaguu maan taane yuutuubii fakkeessinee dalaguu maaliif hin taane yookaan immoo ofii keenya uumuu maan taane yaada wayii irra dhaabbannee waan akkanaa kana bari yoo akkana godhe akkana gochuu hin danda'a jee namni yaada tokko irratti hundaa'e waan san jalqaba dalagatuu danda'uu qabna nuti. As biratti ani wani tokko ka baay'ee ibsuu barbaadu maali beektaa yeroo nuti international gabayaa internationalaa irratti yeroo gadi baanu namni nuti dorgomnuun nama Eeshiyaati. Namni nuti dorgomnuun nama Hindiiti. Namni nuti dorgomnuun Paakistaaniidha. So which means ani as biratti Paakistaaniidhaan wal qixa dalaguu danda'uu qaba jechuudha. Namni Ameerikaa jiru tokko na qaxaruudhaaf mostly amma gara Eeshiyaa fi Afrikaa fi gara Hindii deemaa jira waan ta'eef. So kanaafuu waan san ammootu wanni isaan garsiisuu danda'uu qaba jechaan as biratti hagana dalaguu danda'a ka jiru waan dalaguu dandeenyu san garsiisuu danda'uu qaba. Portfolio ofiidhaa nama dalagatee waan baratte san irratti yaada wahii uumte yaada san irratti portfolio kan kee dalagde Upworkii irratti Fiverr irratti akkasumas LinkedIn irratti wantoota adda addaa achirra gadhiisuudhaan diizaayinii dalagdee achirra gadhiisuudhaan hojii argachuu dandeessa. Amma yeroon baradhee jira sartifikeetii Ameerikaa qabaa qofa osoo hin taane gara keenyaallee kan dhufu wanta baratte sana fakkeenyaaf ati kan yeroo darbe argaan ture gaafa wanti dalagu piroojeektii mataa isaa of danda'e namni tokko portfolio mataa isaa qaba gaafa barattan immoo web full stack web development gaafa baratan piroojeektii mataa keessanii hojjetan websaayita mataa keessanii barataa hojjetan. Tokkoffaa irratti kuni baay'ee kuni HTML fi CSS qofa barataniiti kan hojjetan beek. San booda ammoo piroojeektii babal'aa hojjechuu danda'anii. Maaliif ati developer jettee yeroo gadi baatu websaayitii qabaatu qabda. Maaliif websaayitii qabaata kan hojii kan keessan irratti agarsiistu. Kanaafuu gaafa baratanii xumuranii barnoota amma nuti kenninu kana piroojeektii mataa isaa portfolio mataa isaa kan kunoo ani kana dandahaa maaliif addunyaa yeroo ammaa kanatti maal hojjettee jirtan agarsiisidha. Ogummaa kee qabatamaan agarsiisidha malee eessaa eebbifamtee miti kutaa meeqa barattee miti. Kanaaf waan hojjette sana mootiyyuu
dirqama wanti maaniyyuumti waan baratte kana hordofaa waan mataa keetii fakkeenyaaf isin boontuu saalii jetteetiin yoo kan bakka maqaa sana kawani website irra barreessaati maqaan kee yoo caalaa fi caaltuu taate caaltuu jettee bakka san barreessaa yoo isin suuraa ofii keetti bakka san suuraa kee kahaadim so portfolio haala saniin barataa website mataa keessaa waa'ee kee ibsu jecha portfolio waan biraa sun ta'e waa'ee kee eenyummaa kee ogummaa akkanaa qabaa bakkana baradhee akkana ta'ee waan kee sana weebsaayitiidhaan ibsite jecha yoosi kanaaf gaafa even Upwork mateetu sanirrayyuu kan deemnu ta'e maal godhan jechaadha achumarra portfolio amma barataa deemtu kan achirra keessa hojii achirraa argatte fudhachuu dandeessa suni Upwork nuti ittiin fayyadamne malee jecha Upwork irratti hojiin daqiiqaa sekandiidhaan gadhiifama. Which means hojiin achirratti jiru ammoo sa'aatiidhaan kan fayyadamu. Tokko no ni garsiisna garuu hagam takka dimaandiin isaa bal'aadha ganaa jira maaliif biizinasni amma arginu kun hundinuu fuula durachi deemaa jira. Hundinuu suuqiin takkaan dukkaanii takkaan reestooraantiidha. Fuula dura mana taa'ee namni ajajachuu deemaa jira. Addunyaan tun salphataa deemti. Kanaaf immoo Upwork jechaan iddoo anis gaafa waa barbaadu fakkeenyaaf nama design na godhoo yoo kan barbaadu ta'e hojiin baay'ee biizii na godhee yookiin dandeenye yookiin mootiyyuu an dandeenye ta'e directly Upwork irra dhaqee already gaba nama design akkana na hojjetu barbaadee akkuma Facebook irratti yaada sammuu keessa na jiru maxxansu ka koflaa ta'e kamaalis ta'e Upwork irratti illee eenyumaanuu namni dhuunfaa namni kaampaaniileen garagaraa post godhan ka post godhaniin waa boleeyyanti maallaqa doolaaraan yaa kana walitti himuun barbaachisaadha. Doolaaraanii sa'aatiin kanaaf addunyaa akkanaa kanatu jira. Addunyaa kanatti barattanii ogummaa qabatanii gabbahuu qabdan. Taayimiidhaan isin kafalan. Taayimiidhaan $25 $30 $15 $10 irra xiqqaan faati kan jiru jechuudha. So ni jira addunyaa kanatti mootu gadi isin baafnaan kuni waadaa kenna jechuudha waadaa qabatamaatiin. Yes. Graphic design keessaa kanneen akka wanti jiru fakkeenyaaf Photoshopin jiru kan nuti directly kenninu yaa Canva ni kennina akkasuma mootiyyuu Adobe Illustrator ni kennina akkasuma mootiyyuu Figma illee ni kennina jechuudha. Figmaan website design godhan asbiratti waa takka tuqee birata yeroo barbaada website development fi website design maali garaagarummaan jira because this is something very confusing jechuudha namoota keenyaaf keessattuu namni keenya keessattuu waan teknooloojii wanta sirriitti waan hin jenneef hubannoo guddaa waan hin qabneef jechuudha kana wal keessa makanii argina yeroo nama web design tokko akka web developeraatti fudhatanii application na dalagi jedhanii argina yeroo nama web developeraa tokko fudhatanii mootiyyuu design mo'aa wahii naa godhe jedhan argina kuna kanaaf wanta asbiratti maali garaagarummaan jira web designiin fuula websaayitii tokko akkam tahuu qaba gubbaa kanarra suura ta'a jala kana barreeffama ta'a jala kana maaltu ta'a akkuma design fuula isaa kana tolchuu jechuudha. Design fuula isaa kana URL wayiti waliin galchitanii functionality akka deemu kin dashboard akka WordPress faa fayyadamanii illee website dalagoo gochuun danda'an garuu website sassalphaa website babal'aamti website development fi website design garaagarummaan isaa jiru fakkeenyaaf website design irratti waan ofii keenyaa yeroo digital marketing biran waan ofii keenyaa argine jechuudha already portfolio mataa kiyyaa ittiin hojjedhee ture garuu portfolio mataa kiyyaa ittiin hojjechuu malee e-commerce mayyuu kan ittiin hojjedhoo ta'e wantoota namaa fayyadamachaa which means wanti namaa sun anytime wanti ta'uu danda'a duubaan yoo xiqqoo free birachi tartee ammoo free subscription ila so template wahii fayyadamteetuma waliif fidda which means this is not guarantee miti jechuudha yeroo tokko yoo si jalaa kabadullee ta'e WordPress itti deemuu hin dandeettu website design yes garuu maal jechuudha web designing kun garuu baay'ee importantidha jechaan jiru baay'ee importantidha fakkeenyaaf web designing fuula isaa web designing kana nam tokko design goosanii web developer nama akka keetii kanatti guutuu isaa duraa duubaan na hojjedhu jedhanii itti kennuu danda'ama jechuudha. Amma fakkeenyaaf as biratti kaampaaniidhaan akka Apple kunniin tokko for design dalagamaa design isaadha dalaganii developer kennan. Yes. So namoonni waliin dalagan. That's what it is. Kanaafuu haala salphaadhaan illee deebine Figmaan wantoota biraallee ni dalaga. Garuu mainly web makana yoo design isaa akkamitti akka godhu design front end kana qofa jechuudha. Static front end kan
akka godhufaa jira jecha. Kanaaf barnootlee akkanaa kana fa'aa kan graphic design keessatti hammatamanii namoonni graphic design nama wanti hin jedhu poosterii garaagaraa design gochuu akkasuma suuraalee garaagaraa beeksisaaf wantoota adda addaa namni yeroo ammaa kana addunyaa guutuu irratti namni gara dijitaalaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf nuti gaafa waa beeksisnu ofii kennaa wanti godha. Even viidiyoo thumbnailiin viidiyoo keenya kanarra taa'u graphic designiidhaan dalagamee jechuudha. Waan biraatti miti. Graphic designiidhaan dalagame. Kanaaf yeroo ammaa kanatti dimaandiin isaa baay'ee guddaadha. Graphic design namoonni baratan waan adda addaa design gochuu, loogoo garaagaraa design gochuu, loogoo tokko eenyummaa dhaabbata tokkooti. Loogoo garaagaraa design gochuu. So kunniin baay'ee barbaada. Dhaabbanni waan kana hin barbaanne iyyuu hin jiru. Walumaa galatti keessattuu dhaabbanni dijitaalaas ta'e dhaabbanni lafarraallee kan dijitaala iyyuu hin ta'in baanarii isaa irratti waa maxxansuudhaaf baanariin sun dizaayineraan dalagameeti piriinti ta'a. You see physically and digitally jechuudha waan kana bal'aadha hopefully waa'ee dizaayinii already namni kenna baay'ee beeka keessa boonu so namoonni dizaayinii baratan mootiyyuu karam deeman graphic designer tokko akkuma reefu kaasine sana portfolio mataa isaa ofii ijaarata innillee portfolio maali ijaarata portfolio fakkeenyaaf ka dizaayinii garaagaraa akka godhee jiru web design ta'uu danda'a yoo barbaade mootiyyuu ta'uu danda'a poosterii garaagaraa ta'uu danda'a loogoo garaagaraa ta'uu danda'a baanarii garaagaraa homa hundaayyuu waan danda'u sana portfolio isaa waan kana danda'a maqaan kiyya kana liistii guutuu baafatee sirreeffatee kanniin waa'ee kanarratti dura kan hojjennu ta'a jechuudha. Waa'ee aporkii waan kanniin Fiverr kan jedhamu jira akka TopTal kan jedhamu jira LinkedIn kan jedhamu jira freelance kan jedhamu jira waan an takkaan jedhe kana deemaatii isin immoo akka hojii manaa tokkotti search godhaa ilaala maaliifuu yoo ofii keessa deeman baay'ee gaariidha waan ta'eef jecha. Kanaaf achirraa mootiyyuu doolaaraan argatan maybe meelii doolaara kuma tokko dalaguu danda'an jetti haga doolaara kuma sadii dalaguu danda'a. Web development illee by the way the least one yoo xiqqaate jechuudha doolaara kumaaf 500 gadi hin dalagan like osoo ni dalayne kan jedhan ta'u haga doolaara kuma 10 haga bal'ina waan saniitti deemuu danda'a. Guys waan nama haasoo kun wanta nama kakaasanii isin gannaqama jedhamullee miti. Maali yoo ogummaa san barattanii irratti hojjetanii practice gootanii waan sana gahumsa qabaatan portfolio keessa qofa sirreeffatanii hojii bakkeewwan kanneen keessaa barbaaduun isin ilaalata jechuudha. Yoo barbaaddanii argattan garuu maallaqa amma gadaa jiru kanaan argatu baay'ee salphaadha. Jireenya keessanii miti kamaatii keessanii jijjiiruu dandeessan kan jedhu kana tuqeetiin bira taruu barbaada. So asumaan kabraalee kan wal qabsiisnee gabaabsee kan ibsu barbaadu maal as keessa kan jiru video editingidha. Video editingin immoo kontentii video editing namoota kontentiidhaan namoonni hojjetan akkasumas namoota sanis video edit gochuudha CapCut irratti bilbilaanis ta'uu danda'a akkasumas laptopidhaan video akkamitti edit godhan akkamitti muran akkamitti inni jaan kajo ni beeka namni garuu kuni maali yeroo ammaa personalist ta'ee namoonni kaampaanis ta'ee namoonni personaaliin yeroo ammaadha viidiyoo baay'ee barbaadu. Maaliif namni hundinuu content creatorii ta'aa jira yeroo ammaa kana jecha. So kanaafuu dimaandiin isaa hagami ka jiru keessa seenuu nuun barbaachisu every single day argaa jirra waan ta'eef jecha. So kunis graphic designiidhaan wal qabsiisee ibsuu waan barbaadeef jecha. So kanaafuu viidiyoo editingiinis akkasumatti wal qabatee jira. Dimaandiin isaa haayidha namni waa'ee kanarratti interesti qabu filmiidhaan adda addaadha design goonii edit gochuu danda'a waan baay'ee ittiin hojjechuu danda'a. Karaan immoo sanuma pilaatfoormii garaagaraa irratti hojii fi barbaadatuudha hojii sana apply godhaniitumaan hojjechuu argatanii jechuudha. So kanaafuu itti aansee maali ammaan tana yeroo ammaa kana ammoo tokko irra jirru kun ammoo AI dha jecha AI'n yeroo fuula dura hojii keenyaa yoo ni fudhatamu jenne namni hundi 2030 eegaa jira weeta akka maajikiitti maaltu akka ta'u ni ilaalla walumaanuu ilaalla. So kanaafuu AI'n baay'ee guddataa jira yeroo gabaabaa keessatti waan dhufe wanni kun 2022 jechuun kaleessa dhufe ammootu baay'ee wanti ta'ee baay'ee yeroo gabaabaa keessatti waan dafee baratameerraa ammallee baay'ee sooshaal miidiyaadhaan duraan yoo argitee jirtatee fudhatuudhaaf namni xiqqoo tutturaa ture garuu AI ammootu namni automaatikaalidhaan kan wal bareeni garuu nuti bakka kana raayessa jira kajoo AI maan kunuu maali kajoo fi akkasumas Yurstek Akaadaamiin koorsii AI
AI'dhaaf fundamentaalii qabatee dhufee jira. Instructorri keessa namootu engineer AI engineer Abdulhakim Hajooti. So kanaafuu barumsi kun maal of keessaa qaba akkamitti barata namni kun tokko dheengadda hoolota ittiin tiifannu daleenamoo maal ittiin goona? Gruupii irratti AI jettan kun roobootii hoolota nuutiis ittiin daleenamoo maali kaja'uu fi akkasumas gaaffiilee kanaa wal qabate itti nuufuuf jechaati. Actually waan baay'ee qoosaan yeroo tokko nama gaariidha. So akka AI injineraa tokkotti ani wanta dubbachuu barbaadu keessa wanti hundinuu killeen adeemsa keessa miila baafti maal jedha. Gaafa AI injineraa ofiin jennu gaafa waan kana barannee sadarkaa kana arginu waan har'a baratamee miti. Chaalenjiilee hedduu keessa darbineeti jechuudha wanni jenne. Mostly amma gaafa afaan Oromootiin AI barsiifne jennu mootiyyuu chaalenjiidhaan kana akka uummanni keenya hin argine waan nuti argaa baane sana hunda akka uummanni keenya hin argine. Waan koodiingiin nu goote gana arganii itti seena. Kanaaf maaltu jira as bira AI'n kan gara yurteekitti deebinee haasofnu AI'n yeroo ammaa kanatti wantiin isaan addunyaa guutuu argaa jira. Waa'ee teeknooloojiin beeknillee AI'n humna AI argaa jira jechuudha. AI'n kunillee of dura garamee deema kan jirullee argaa jira jechuudha. So walumaa galatti barnoota AI kana kan kenninu ta'a uummanni keenyallee dammeessinee bakka isaan jiranii akka isaan baratan goona jechuudha. AI'n kun amma roodmaappiin isaa maali? Fakkeenyaaf amma akkuma reefuu illee kaasnee turre AI'n Oromoo AI kan jedhullee ufumaa keenya hojjennee baasnee jirre jechuudha. So akka AI injineraa tokkotti illee dhaabbanni Yursiteek walumaa galatti Oromoo AI hojjetee barattootaaf wantoota hedduu achi keessa seentanii ilaaluu hin dandeessanii. So waan kana bira hojjetanii bira gahuudhaaf garuu jalqaba irratti barnootni nuti kenninu kuni waan san akkamii waan san hojjechuu danda'ama kan jedhu isaa kan jedhu halaal barnoonni akka Yursiteek AI'tti kenninu artificial intelligence dhaan wal qabatee fundamentaalii kennina jechuudha yookiin immoo intro to AI jechuudha. Jalqabumaayyuu waan tokko bira geessee wanti jechuudhaaf jalqabumaayyuu akka aabaa caadaa jennee sanii argitee waa'ee AI kana reefuu haala addunyaa guututti. Kanaaf waa'ee AI kana uummata keenya barsiisuudhaafis jalqabarraa eessa ture AI'n eessarraa dhufe sadarkaa kamirra dhufe maal keessa darbee asirra gahe gosoonni AI maal fa'a AI gaafa jennu waan akkamii barnoonnilee fiildileen AI keessa jiran kun waan kami namni AI gaafa xumuree waan kamirratti specialize gochuu danda'a. Wantoonni akkaataan nuti fundamentaal isaa kan dhiyeessine uummata keenyallee suuta namaa galchuudhaaf adeemsa akkanaa kana keessa baasuudhaan koorsii diizaayin goonee qopheessine kana kanatti akkanatti fundamentaal yookiin bu'uura artificial intelligence barsiifna jechaadha amarratti. Amarratti koorsiin qophaa'u bu'uura artificial intelligence garuu bu'uura kana keessa gaafa bu'uura jennu baay'isee waan tokko. Fakkeenyaaf an doktora ta'ee hin argine garuu akka information qabutti namni meedisiiniidhaan gaafa wanti seenu tokko gaafa yuunivarsiitii seenu tokko waggoota 4-5 wahii jeneraal waa'ee fayyaa barata. Jeneraal waa'ee fayyaa guutumatti barataa jechuudha. Waa'ee qaama namaa fayyaa kana guutumatti erga baratee booda lafee takkaa namaatiin erga barate seeliin takkaan erga baratee booda gaafa waggoota 6-7 ta'uu danda'a. Practically fi ammallee wanta wahiitiin jeneraali mateef ta'a garuu doktora waa wahii ta'eetiin akka hojiitti wanni baay'ee specialize sanirra taree doktor specialistii ta'uudhaaf immoo erga eebbifamee hojiitti seenee booda ka specialistii ta'uu barbaadu ka ijaa ka onnee ka sammuu jedhee specialize godha. Artificial intelligence kana hojjetanii akkas wanti jechuudhaaf jalqabumaa baay'ee gaariidhaan ibsite. Thank you. So artificial intelligence kana mootiyyuu jalqabumaayyuu bu'uura artificial intelligence geenyee koorsii gaafa qopheessinu koorsiin qophaa'e kuni waan bu'uuri waan sassalphaadha jechuu osoo hin taane guutuu waa'ee artificial intelligence kana overview isaa barsiifnee erga barsiifnee booda dhumarratti illee namni artificial next step maal ta'a? Well next step ka ta'u Python programming waan jedhamu akkaataa artificial intelligence kan itti leenjisnu koodingii wahii beekuu qaba. So Python programming illee dhumarratti dabaleeti
erga utuu dhumarratti daballee booda namni next step irratti specialize gochuudha. Fakkeenyaaf artificial intelligence keessa natural language processing hin jiru, deep learning hin jiru, computer vision hin jira, machine learning hin jira. So hedduutu jiru jechuudha. So kuni tokkoon mataa isaa bu'uura kana keessatti ibsameeti namni gaafa specialize godhu eega waa'ee kanniini beekee booda fiildii baay'ee bal'aadha. Even computer vision keessa sentee keessaan baatu. Achuma keessatti waan specialize gootu baay'ee jira. Yusi kanaaf yaa bakka guddaadha. Fakkeenyaaf namni doktora malee itti yaadee bu'u doktorri qaama namaa guutuu barate tokko deemeeti doktora garaa gaafa ta'u. Garaa kana keessa maaltu jira? Waan baay'ee jira. Mar'umaantu jira, garaachatu jira, maaltu jira. Kanarratti gootee baate hayyee. Achi keessa illee maaltu jira? Fakkeenyaaf ispeeshaalistii waa'ee gaastirikii qofa, waa'ee garaachaa qofa ta'a jechaadha nam tokko. Yoosi waa'ee garaatu ta'e. So waa'ee artificial intelligence dhaan wal qabsiisne immoo specialize godheeyyuu fakkeenyaaf computer vision kana keessayyuu waa hedduutu jira jechaadha. So takkaan wanni akkasii waan jiruuf namni gaafa kana baratteeti san booda maal goote fakkeenyaaf ani waggaa tokko dura maal baradhee artificial intelligence fundamentaliin baradhe waa'ee mamma barsiisu kana jechaadha. San maal narraa godhe beektaa addunyaa kanatti ganna baase. Achi booda karaa kiyya filadhee maal irratti akka godhuu danda'u fakkeenyaaf generative AI jira wantoota hedduu jechuudha large language model LLM ka jira so specialize ka barbaadisan filadhee jira ka beekee jira kanaaf filadheeti haga sadarkaa amma achi booda gara AI engineering full AI engineering seenee AI engineering yes xumuree gara Oromo AI thank you Oromo AI ka jedhutti hojjedheetiin as ga'ee jechuudha kanaaf maaliif kaasaa jira of dhaaduu soontaani waan akkanaa kan gochuun ni danda'ama. AI mataa keessanii hojjechuun ni danda'ama kan jedhu jechuudha. Kanaaf hoolotaa fi re'ootatti katiisu roobootii yoo deebiin immoo isa eenyummaan iyyuu itti gahuu danda'an. So kanaaf intro to AI yookiin immoo artificial intelligence waa'ee artificial intelligence guutuu barsiisneeti next step immoo maal akka ta'u dhumarratti illee karaa akeeknee geessine jechuudha. Sanbooda yeroo booda waan ofii baranne kana specializationii kanniinis dandeettii kenna yeroodhaan koorsii qopheessinee kanaan addatti katee jechuudha yeroo biraatitti qopheessaa kan deemnu ta'a itti fufa jechaadha kun. Yurstek akaadaamiin baay'ee waan asitti dhaabbatu miti ganaa wantoota addunyaarra jiran wantoota teknooloojii wal qabatan hundaayyuu ni fida. So kanaafuu as biratti hin dhaabbatu jechaadha. Kanaatti ani ammootu namni tokko akkuma tuyyuu jettee girdoon irraa banamuu qaba dura. AI jechuun osoo hin ta'in fakkeenyaaf ChatGPT yoo kan fudhannu ta'e ChatGPT namni takka hin daleenye. AI developer tokko kee ChatGPT guutuu hin dalagu. Kun data irra dalaga, kun front end irra dalaga, kun back end irra dalaga. So kanaafuu specialize warri specialty kun hundi isaanii wal gahaniiti waan takka walitti uumu jecha. So kanaafuu namni bakka san gahuudhaaf ammoo akkuma ati kaaste wannummaan kunu maali behind the scene isaa dhaamotu duuba isaa maaltu jira kajoo. Yoo beektii bar waan tokko eega hubannoo argattee waan akkanaa kana hojjedhe jettee yaadda. So waan san hojjettuuf mootiyyuu garii barumsa specialization yoo isa barbaachisa kaachisi geessu. Isa san illee filattee baratu dandeessu. Kan jechuun alama biraa wayiititti addunyaa biraa wayiititti gadi sin baasna jechuudha. Kanumaan wal qabatee artificial intelligence by the way keessattuu dimaandii isaa United States keessatti daataa laaltee jirte yoo ta'e waan haaraa kuni waan waggoota sadan darbe kana keessatti so namni amma jala bu'eetiin waan kana hordofuu danda'u yoo xiqqaate waggaa har'aa chaatbootii tokko hojjechuu danda'a. So yeroon inni fudhatu mootiyyuu fundamentaliin dhiqaadha akkuma bicharratti san dura kaaseen jira akkuma bicharratti hundaa ammoo kuma 600 hanga miliyoona tokko qabxii 5 doolaara jecha waggaatti annuwaaliidha kan isaan lakkaniin. So amma bar xiqqoomaatu jira miti ganaa hin babal'anne beekta amma bar warroota guguddaa Teslaa faadha warri hojjete waan ta'eef baay'ee barbaadama namni achi keessa jiru baay'ee barbaada keessattuu carraa warra biyya alaa jiruuf portofooliyoo keessan guutuu sirreeffattanii achirraa hojjechuu dandeessan. So ni jira maallaqa gurguddaadhaan dalaguu dandeessa. Ni danda'ama keessattuu warra Itoophiyaa illee profaayilii isaa guuttatee hojii bakki itti barbaadamu guutee jira. Baay'ee barbaadama namni AI'dhaan wanti jedhe baay'ee barbaadama akkuma web developmentii safaa jechaadha. Kanaaf hojiilee bakkootuma waliin irra deebinee kakkaasaa hin oollu bakkoota sanirraa portofooliyoo isaa sirreeffatee dandeettii isaa kana kun waan akkanaa kana danda'a jedhee waan danda'u san garsiifatee barbaaduu danda'a. Akka artificial intelligence jalqabaa kanatti ammootiyyuu
artificial intelligence makanayyuu wahii barbaadeetni fiildii wahii irratti specialize godhee fakkeenyaaf prompt engineering irratti specialize godhee waa wahii ittiin dalaguu danda'a. Anyways demandii isaa baay'ee guddaadha jechuudha. So keessee keessaa hin baanu. Googiliin gadhiisee ture miti 500,000 hojii AI wayiidhaa yoo. Akkaatoon hin hafkate. Moo wanti Googilii gadhiise dorgommii wahiiti. Dorgommii wahii 500,000 badhaasa 500,000 namoota AI wanti jedhan gadhiise. Turecha isin baangoon jechuu danda'an baay'ee nuti chaalenjii keenya keessaa tokko waan cabsinee keessaa baanillee jirudha. Dhimmi baankii dhimmi maqaa keenya akka baqataa tokkotti wanti nu miidhee har'a irraatti illee nu miidhaa jiru garuu karaa keenya sirreeffataa irraa namni wanta karaa wayii argate keessaa cabsee nu ba'a. Wanti haga ammaatti wanti keessa nama galchu waan akkasiisan jecha personal immoo karaa biraatiin hojii artificial intelligence kanarratti hojjetaa jirra. Suni projektii garagaraa fudhachuudhaan jechuudha. So waan akkanaatu jira sin jechuun barbaada kan biraa waa'ee digital marketing iti. Digital marketing illee already namoonni hedduun ni beekanu akkamitti Facebook fayyadamtee business keetii yookiin immoo kanamaa guddisuu dandeetta. Akkamitti wanti fayyadamtee email marketing fayyadamtee akkamitti gochuu dandeetta. Strategy content akkamitti gochuu dandeetta. Sales of psychology akkamitti gochuu dandeetta. Akkamitti psychology sales of psychology akkamitti bittaa fi gurgurtaa psychology kana beekuu dandeessa kanallee ni barsiisa. Walumaa galatti master course baay'ee keessisaa fiildiidhaan baay'ee wali qabuudha. Tokkorratti social media marketing kanneen waa hunda bakka takka qabne SEO waan hunda bakka takka qabne kanallee digital marketing keessa aansinee barsiisaa jirra jechuudha. Isa actually waa digital marketing kanniinumaan chaanaalii digitaala kana fayyadamuudhaan akkamitti business ofii yookiin kanamaa guddisuu danda'an. Ammas iddoon irraa barannu iddoon irraa hojjennu iddoolee akka namni digital marketing godhee directly deemee hojii barbaachisuu danda'a. Baay'ee kun biratti wanti jedhee agency mataa isaa digital marketing agency mataa isaa banachuu ni danda'a. Maaliifoo agency banatee namoota tokko lama fi dabalee yookiin hanga namoota dabaluyyuu adda isaa hojii lama sadii sana daddalagaa wanti jechuu danda'a. So karaalee hedduu jira san kan wal akeeknu ta'a jechuudha. Iddooleen irraa hojjetanis hin kaafnu akkuma reefu inni Upwork fi kana fakkaatan irraa hojjechuu danda'an. Inni biraa I think kan nu hafe English course ila English fi basic computer ila so kanneen namoota masaratiidha yookaan immoo foundation ila kana hunda waan nuti amma haasofne hundaafu foundation isaa maali computer banuu beekuudha tokko faarratti lama faarratti ammoo namni internationally hojjechuu deemu tokko ammoo ani afaan oromootiin isin barsiifna yeroo jennu namni tokko afaan oromootiin barate certificate internationally ammoo harka isaa irratti erga qabate booda maal godha internationally hojjeta namni sun. So kanaafu internationally hojjechuudhaaf ammoo ingilizenya beekuun dirqama jecha. So kanaafu isa kana mootiyyuu barhamummaan dirqama teessunu baay'ee gaafa dirqama jennullee bakka sana clarify goonee bira ta'uu danda'u qabna. Maaliif gaafa dirqama jennu fakkeenyaaf ati like directly language barateeti miti. Language already waan biyyatti beeksisanii waan biyyatti mana barnootaatti barsiisan sana isa sana akka beezikitiitti furateetini barnoota onlaayinaa kan ittiin barachuu dandeetti. Which means hamma xiqqoo wahii beeki malee hamma xiqqoo wahii jechuun hanga hubachuu dandeessu yookiin mootu barreessuu danda'u barreessuu dhagahuu dandeessu tokko yoo ka gootu ta'e almost namoonni barnoota amma tokko baratan hanga iskuulis ta'uu danda'a sanii olis ta'uu danda'a kan baratan amma tokko irraa hiikama jedheetti yaada. Dirqama akka anaafati afaan oromoo haasawinu kanatti haasawuu hin qaban saniifillee maaliifuu nuti yoo asitti fakkeenya gahaadha waan ta'eef jecha garuu namoonni afaanuma kanaayyuu baratuu barbaadaniif kan afaan kana tootaalii asirraa barachuu kan danda'an jechuudha. Beeginaraaf kan qophaa'e ammallee gaafa hojii xiqqoo itti cimsadhaa konfiidensii yoo kofitti illee hin qabne ta'e afaan ingiliffaallee kunoo si barsiifnaa jechuuf akka optionaatitti siifinne jechuudha. Kanaaf faayidaa isaatii fi maalillee waa walii himnuyyuu hin qabnu waan hundaafiyyuu bu'uuraa akkuma jette. Kanaaf I think sagantaaleen jiran kanniinumaa wanta keessaa daganne koorsii yoo ka jiraatu ta'e baay'ee kaasnee jirra wantoota jiru hundaayyuu kaasnee jirra asirratti I hope gaafiilee namoota hedduudhaan deebisa jee yaada viidiyoon kuni. Garuu as biratti wanti tokko ka osoo hin dhaamin bira taruun barbaanne maali waan kana hunda yeroo haasofni wanni akka salphaatti dhufu hin jiru. Wanti akka salphaatti dhufu wanti akka salphaatti dhufuu danda'u hin jiru. Namni tokko yoo ani deemee internationally dalaga yoo kajoote yoo ani ol bahee mul'atuu danda'a qaba kajoote ammootu sacrifice gochuu qaba.
sacrificein inni godhu maali yeroo ofiitti kennee waan kana irra gadi taa'ee seeraan of barsiisee baratee waan sana irratti gadi bahee akka hojjechuu danda'utti confidence godhatee gochuudhaaf ammootu dirqama namni sun irratti hojjechuu qaba. Yeroo waa'ee birrii gurguddaas biratti haasofnu waan akka salphaatti dhufu miti namni kun wanni akka salphaatti wanni fidaniiti namarra gannaqan hin jiru keessattuu bakka tana clearly waan bareeda kaasti. Namni gaafa yaaddu gaafa waa'ee teknooloojii gaafa waa'ee diijitaalii maarketingii maal itti yaaddu wama birrii fi warqii matarraan gannaqa wahiitti fakkaatu jira jecha namoota hundaa miti namoonni hedduun ni beekan garuu namoonni muraasni akkasitti yaadan diijitaal maarketingii jennaan koorsii xiqqoon fudhattaa achi booda birrii mataan sin gannaqama hin jiru suni qumaara suni waan keessa seenuun barbaadu har'as asiin dura siin jedhee jira garuu qumaara suni kijibas soba nuti bira akka dhufuu dandeessan baradhee uf jijjiire waan baradhu kana moo waggoota hedduu osoo hin ta'in ji'oota muraasa ji'oota tokko lama sadii hanga jahaatti kan fudhatu jira baradhee an yoo xiqqaati yoo har'a kan baradhu ta'e waggaa har'aa immoo diivilooppara cimaa tokko ta'e maallaqa kana hojjechuu danda'uu qaba. Maayindiseetii akkasiisan qabaachuu qabna malee dhuftee waa'ee diijitaalaa barsiisnaa waa'ee teknooloojii barsiisnaa warqiin gubbaadhaan isinitti gadi neeqnu hin jiru. Maallaqa gubbaadhaan isinitti gadi neeqnu hin jiru yoo kan akkasii isiniin jedhanillee kan ta'u ta'e soba waan akkasii karaa qaxxaamuraatiin wanni karaa qaxxaamuraan osoo dhufeeyyuu karaa qaxxaamuraatiin darba. Kanaaf kana jala sararreetiin waan isinitti himuu qabnu gaafa waa'ee diijitaalaa haasofnu akkasitti akka nu hubattanii barbaanna. Garuu ammootiyyuu wanta waadaa isiniif seenu tokko jiraati koorsiilee barsiisnu kana waan beeknurra osoo xiqqishu wayii nambisin waan silaa biginarii jedhamu qofa osoo hin ta'in waan silaa gurguddaa keessa keenyarraa isin barsiisuuf waadaa isinii seenaa akkaataan koorsiin kun qophaa'illee isa saneecha waan beenurraa nan bifanne kasanirraa aanumootiyyuu namni ufii isaatii practice godhee taafachuu qaba yaa exactly viidiyoo tokko gaafa barattu yeroo lama sadirra deebuu qabda yeroo takkaa waan isii garuu gaafa walaamaa waan martisi sodaachisa anama AI general soseen dura gaafa Python baradhu sitti himoon gaafa Python baradhu itti dhiqqamee ani maybe waan xiiqii nama seenu tokko waan ta'eef xiiqii waliin seenee cabsee ufii galchisiisee deebiitiin wanti jedhe malee baay'ee sa'aatii ani dhiyeenyaan waan sitti wanni joofi malee wanni kuni waan baay'ee nama wanni maan tokkooyyuu bara waan ati ittiif cinqitee wanni ati ittiif cinqitee fiddisuun baay'ee waan sani kasi fayyadu fuula durallee kasi hojii turullee sani hagamta akka ati gaafsan halkanii guyyaa teessee hirriba itti dhabdee barachaa turte guyyaa sa'a tokko rafee jira baay'ee asiin hojii bira jira asiin barnoota kana asiin faamiliin jira like dubbannu gaaf tokko dubbannu chaarcheeli guddaadhaan wanni kun kaas gahame so kanaaf maaliif godhe beektasan maaliif godhe namni waan itti amanu tokko waan itti amanu dhuguma itti amantee dhuguma dandeessee dhuguma ni danda'a jettee ofitti amantee ammootu dhuguma wanni sun na fayyadatee yookiin keetiitti amantee fedhii ol aanaa qabaatte ati fedhii keetii fi bakka laaltu sana malee sitti mul'atu qaba. Bakki ati jirtu kun sitti mul'atu. Dhugaa sitti maan gaafa sa'a takka ciisee gaafa ka'u sana kan amanuu dhabuu danda'an. Sa'a 23 waan biraatiin dabarsichaa. Walumatti sa'a dheeraa barnootaan dabarsisaa kan akkuma siin kan. Waan kana gaafa gootu like hirriba dhabuun kiyya sunu sila waan akkana dabarsee ji'oota muraasa hirriba dhabdee sammuu umrii kee guutuu ammootu fayyadamiidhaan jira. Exactly. Kanaaf wanni akka salphaatti dhufu hin jiru karaa sanaan sacrifice gochuun dirqama ammootiyyuu wanni biraa motiveetii sin godhuun qabu. As biratti wanni sin motiveetii godhuu qabu jireenya kee ilaali. Jireenya kee yoo kan ilaaltu ta'e jireenyi keetu motiveetii si gochuu danda'u qaba. Nuti gaafa waan kana keessa cabsinee waan kana hunda jabaannee keessaa baanu bar waan biyya kanatti ni bitaane ni beekna waan backgroundii keenya kan biyyaas ni beekna. Ni beekna walumaa galatti waan yes kanaaf carraa akkanaa kan immoo argattee carraa mana kee teessee hojjechuu qabdu argattee ammootiyyuu yoo ati lakki jettee ofirra laaltu taate yoo ati kana dhageessee dhugaa takka himu yoo ati poodkaastii kana dhageesseetu yoo jetteetiin dhiisteetiin boru rakkina yoo kabootu ta'e ati nama jijjiiramaaf qophaa'aa jiru miti jijjiiramaaf of qopheessi kan jedhus asumaan dubbachuu barbaada jechuudha. So gara goolabbiitti adeemnu wanti waan kana yoo kaasne
kaasne fixuu hin dandeenye waan ta'eef walumaa koorsileen kana fakkaatanii koorsilee kana mootuyyuu haaluma kanaan wanti gochuu dandeettan jechuudha. Haaluma kanaan filachuu dandeessanii wanti jiru kana yeroo durallee waan kana irra deebinee kan kaasnu ta'a as biratti tokko ammoo ifama. Ito kana dhufe waa'ee peemantiitiin namoonni baay'een ka gaafataa turani peemantiin flexibiliidha. Warroonni biyya alaa jiran kaardiin kafaluu danda'u warri biyya keessa jiru akaawuntii teeleebirriinis ta'e CBEdhaan kafaluu danda'u akkasumas warri biyya arabaa jirus akkuma biyyatti gisee birrii argan sanitti kafaluu danda'u yoo wantummaan isaan rakkisu jiraateyyuu nutis nu qunnamanii sirreessuu dandeenya wanna kana wantummaan kaayyummaan keenyaayyuu flexibil gochuudha laaffisuudha so haala salphaadhaan gochuudha waan ta'eef siistemni keenya baay'ee flexibilidha. Sirriitti tokkichaan kun think waan boodarra yaadadheef itti dabaluu barbaade. Waan baay'ee gaarii gote wanta deebisuu qabnu keessaa waan tokko. Wantoota kanneen irratti immoo yerootti illee kan sirriitti hojjetaa deemnu ta'a. Amma mootu yeroodhaan ala deemaa jirra sila akka isin himuu barbaannuuf wanni hin jenneyyuu. So taayimii keessanillee baay'ee dheeraa fudhachuun barbaannu ammootiyyuu kan walitti deebinu ta'a. Qophiilee akkanaa kanneen qophiilee kana malees wanta nama hundaa audiensii hundaa fayyadu waa'ee teeknooloojii irratti waa'ee kaka'umsaa irratti waa'ee jijjiiramaa irratti waa'ee ciitilee jijjiiramaa irratti kan isiniif qopheessinu tahaa kan isin fayyadu chaanaaliin kun chaanaalii jijjiirama keessaniiti chaanaalii bu'uura waan hunda guddina keessanii waan ta'eef subscribe gochuudhaan yeroo ta'anillee viidiyoodhaan dhufanillee ilaalaa isin jechuu barbaanna turtii gaarii. Torbaan gaarii qabaadha.